Reefi gaachanni Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana PP irratti tarkaanfii laalessaa fudhachaa jiruun waraana PP ari'ee baasaa jiraachuun beekame. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tikoota mootummaa Bilxiginnaa namoota 8 lola keessatti harkaan booji'uu beeksisee jira. Gama kaaniin mootummaan PP hojjettoota isaa amanuu dhabuun iccitii keessoo mootummaa dabarsitanii kennaa jirtu jechuun qeellam Wallaggaa Oonaa Anfillootti qaamota isaa to'annaa jala oolchaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina odeessa kanneen wal duraa duubaan qindeeffannee jirra. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Imallee Galatooma qondaalonni olaanoo KFO obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa biyyoota alaatti taasisaa jiran dhimma paartii KFO ilaallatu akka hin taane itti gaafatamaan paartichaa himee jira. Bal'ina isaas qindeeffannee jirra, nu hordofaa. Godina Lixaa Wallaggaa Najjootti waraanni mootummaa PP mucaa dubaraa tokko dirqiin gudeeduu isaa hordofuun gocharratti raawwatame kana saalfachuun mucaan dubaraa kun of ajjeesuun beekame. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa waxabajjijaa 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanni Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana PP irratti tarkaanfii laalessaa fudhachaa jiruun waraana PP magaalota Oromiyaa keessaa ari'ee baasaa jiraachuun beekame. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tikoota mootummaa Bilxiginnaa namoota 8 lola keessatti harkaan booji'uu beeksisee jira. Gama kaaniin mootummaan PP hojjettoota isaa amanuu dhabuun iccitii keessoo mootummaa dabarsitanii kennaa jirtu jechuun qeellam Wallaggaa Oonaa Anfillootti qaamota isaa to'annaa jala oolchaa jiraachuunis dhaga'amee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana Bilxiginnaa duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun godina Gujii aanaa Sabbaa Boorurraa gara aanaa Waadaraa ganda Sokoraa Garbiitti bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen loltoota PP ajjeesuun hedduu madeessee kan hafanis bakka sana ari'ee baasuun dhaga'amee jira. Guyyaa sana waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii aanaa Waadaraa kallattii lamaan seenuun tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota PP 10 ajjeesuun 8 ol madeessuun meeshaawwan waraanaa hedduu booji'uu jajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Ittuma fufuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee ganda Zambaabaatti waraanni Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun uummata nagaa doorsisaa turan irratti tarkaanfii fudhateen ja'a yoo ajjeesu hedduu ammoo madeessuun beekamee jira. Oduma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaatti mootummaa Bilxiginnaa duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Cinniitti guyyoota darbe kana milishaa kaabinootaa fi qaamolee nageenyaa waliin marii gaggeessaniin gandoota 10 keessatti waraana bilisummaa Oromoo rukutuuf karoorfatanii turuun kan yaadatamudha. Haaluma kanaan waraanni Bilxiginnaa waxabajjii 3 2022 gandoota irratti karoorfatan keessaa aanaa Dirree Cinnii ganda Arfanjoo Daadaatti kan bobba'an yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo dursee eeggachuun tarkaanfii irratti fudhateen 5 yoo ajjeesuu 3 ol madeessuun tikoota lola kanarratti hirmaatan 8 harkaan yoo qabu kaabinoonnii fi milishoonni waraana PP waliin turan gariin baqachuun gara aanaatti deebi'u jajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Tikoota mootummaa Bilxiginnaa 8 lola sana keessatti harkaan qabaman keessaa kan maqaan isaanii ammaaf nugee Olumaa Tashoomaa, Soogiddaa fi Dagguu Phexros kanneen jedhaman ta'uu odeeffannee jirra.
waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessa socho'u tarkaanfii waraana bilxiginaa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufeetii jira. Gama kaaniin mootummaan sirna faashistii PP hojjettoota isaa amanuu dadhabuun godina Qeellam Wallaggaa Onaan Filloo magaalaa Mukkii keessatti hiruun dhaga'ame. Murni maafiyaa Impaara Itoophiyaa kufaatii irra ga'ee jiru hojjettoota isaa shakkuun godina Qeellam Wallaggaa Onaan Filloo magaalaa Mukkii keessatti hojjettoota sadarkaa garaagaraa irra jiran isin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun hidhee rakkisaa jiraachuu odeessi nu qaqqabee ni addeessa. Hojjettoonni hidhaman mootummichaaf sadarkaa miseensummaa hanga hooggansaatti dhaaba PP keessatti hojjechaa turanii deebisanii mootummichaan hidhaman kunneen badhaanee qannaa bulchiinsa magaalaa Mukkiirraa dabalaa kennasaa bulchiinsa magaalaa Mukkiirraa Yewaalishet Abbabee hojjettuu waajjira fayyaa Taarikuu Barrihuun hojjetaa waajjira qonnaa keessatti hojjetaa gitaa ta'uun kan tajaajilaa osoo jiranii hidhamanidha. Sadarkaa geggeessummaarra osoo jiranii warri hidhaman ammoo Mokonnan Waqtola Ittaanaa Bulchaa Aanaa Maamudee Muhammad Afayyaay Mana Maree Aanichaa Garramuu Yiggazuu kantiibaa magaalaa Mukkii fi Amaanuel Aymiroo itti gaafatamaa waajjira lafaa warreen jedhamanidha. Mootummaan faashistaa Abiy Ahmad tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannawaa sanatti waraana weerartuu PP fi tikoota ishee irratti fudhatuun kan rifatte yoo ta'u hojjettoota isaa fi namoota nagaa hidhuun dararaa jiraachuunis beekamaadha. Imallee Galatoomaa qondaalonni olaanoo KFO obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa biyyoota alaatti taasisaa jiran dhimma paartii KFO ilaallatu akka hin taane itti gaafatamaan paartichaa himan. Tibbana qondaalonni olaanoo paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohammad daawwannaa Galatoomaa jechuun gara Ameerikaa fi Awuroopaatti imalanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa gara Ameerikaatti, obbo Jawaar Mohammad ammoo gara Awuroopaatti qajeelanii marii isaanii eegalanii jiru. Obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaan namoota ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara uumameen shakkamuun gara waggaa fi walakkaa oliif erga hidhamanii booda dhiyeenya kana himanni isaanii adda cituun mana hidhaatii ba'an keessaa tokkodha. Osoo hin hidhamin dura siyaasa keessatti hirmaachuuf jecha paaspoortii USA qabu ture deebisee Itoophiyaarraa osoo hin ergatiin kan ture Jawaar erga hidhaatii ba'een booda yeroo jalqabaatiif biyya ollaa Keeniyaa caamsaa darbe keessa daawwatee ture. Obbo Jawaar erga hidhaatii ba'een osoo miidiyaatti hin dubbatiin ture dhiyeenya gaaffii fi deebii OMN fi miidiyaa Ubuntu jedhamu waliin taasiseen kaayyoo imala isaa gara Keeniyaatti taasises dubbatee ture. Dhimma dhuunfaa fi dippiloomaatota akkasumas aangoota jaarmiyaalee idil addunyaa waliin wal arguuf akka ta'es himeera obbo Jawaar. Dhimma kanarratti BBC'n kan dubbise itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xuruunaa Gamtaa imalli qondaaltonni kunneen gara Ameerikaa fi Awurooppaatti taasisan kun akka dhuunfaatti garuu kan beekamtii paartii keenyaa qabudha jedhan. Imalli miseensota olaanoo paartii keenyaa kunneen haala lama sadiin deebi'uu danda'a. Tokkoffaa mana hidhaa turan yeroo isaan mana hidhaa turanitti ammoo namoonni biyya alaa fi biyya keessaa maatii isaaniif deeggarsa gochaa turan. Kanaaf imala isaanii marsaa kanaatiin lammiilee biyya alaa jiran kanneeniin galatoomaa jechuuf jedhan. Lammaffaa waamichi kan godhameef dhuunfaa isaaniin jedhan. Imalaa fi waamicha taasifameef kana paartiin isaanii akka beeku kan himan itti gaafatamaan kun gaaffilee KFO ilaalchisuun hawaasni kaasuuf deebii ni kennu jedhan. Bakka namoonni kun argamanitti KFO'n jira. Gaaffiin KFO ilaalchisee ka'u yoo jiraate deebii kennuu ni danda'u, yaada kennuu ni danda'u jechuun irratti mari'annee murteessine jedhan obbo Xuruunaan. Obbo Xuruunaan imallee isaanii kun sochii siyaasaa paartichi qindeessee akka hin taanes akeekanii jiru. Godina Lixaa Wallaggaa Najjootti waraanni mootummaa PP mucaa dubaraa tokko dirqiin gudeeduu isaa hordofuun gocha irratti raawwatame kana salphachuun mucaan dubaraa kun of ajjeesuun beekame. Sababa gocha badii waraana murna faashistii PP'n waggootaan afran darban uummanni Oromoo akkaan dararamaa jira. Haala kanaanis namootni hedduun du'anii gariin kan hidhaman yoo ta'u shamarran Oromoos waraana kanaan gudeedamuun rakkoo fayyaaf saaxilamuura darbanii saalfiin lubbuu fi balleessaa jiru. Gudeeddii akka qaama lolaatti kan fayyadamu waraanni PP shamarran ola deemtotaa fi hawwan Oromoo irratti gocha salphachiisaa hedduu raawwatan.
haaluma kanaan gudeeddiin shamaran Oromoo qor qalbii cabsuu itti fufuun godina lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo ganda Duwwaa lama keessatti waraanni mootummaa PP kun intala dubaraa Ayyaantuu Girmaa jedhamtu maatii fi olloota ishee biratti kabajaa kan qabdu akkasumas naannoo keessa jiraattu keessatti safuu warra ishee fi naannoo ishee gattee jiraattu irratti gudeeddii raawwachuun akka ishee mataa gadi qabattee jiraattu gochuun salphina sammuu nama cabsu kanaan erga salphisaniin booda akka maatii fi naannoon ishee beekan taasisan. Gocha ishee irratti ta'ee fi maqaa ishee hawaasa biratti badeetti daran dhiphachuun ani taa'es miidhaa lammiilee kiyya biroo irratti akkasiin ta'u taa'ee hin ilaalu jechuun waxabajjii 2022 funyoon of rarraasuun of ajjeessee jirti. Murni maqaa mootummaan waraana bobbaasee uummata hiraarsaa jiru gochoota farra dhala namaa fi aadaa Oromoo cabsee raawwachuu kan jabeesse hojjechaa jiru yoo ta'u godinuma lixa Wallaggaa Ona begi keessatti baatii caamsaa keessa harmi Oromoo haadha ijoollee ja'a gariin gudeeduun miidhamtee gabaasuun keenya ni yaadatama. Xumura irrattis mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa wajjin dhoksaan marii taasisaa akka jiru gabaafame. Akka Sudan Post gabaasitti mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay kan Tigraay bulchu jidduutti xaliyaa nagaa wal jijjiiruun dhoksaan taasifamee jira. Qondaala olaanaa mootummaa Tigraay tokkotu natti hime kan jedhe gabaasni Sudan Post kun xaliyaan fedhii marii nageenyaa ibsu karaa bakka bu'aa dhimma alaa Tigraay mootummaa federaalaatiif ergamee jira. Mariin nagaa gareewwan lamaan jidduutti ifaan jalqabamu baatus karaa kallattiitiin marii taasisaa jiraachuu isaanii gabaasaaleen mul'isan ba'aa kan jiran yommuu ta'u mootummaan federaalaa haaldureewwan mootummaan Tigraay dhiyeessee kufaa taasisuusaa gabaasa kana keessatti eeramee jira. Qondaalli mootummaa Tigraay eenyummaan isaanii hin ibsamiin kun haaldureewwan mootummaa naannoo Tigraay dhiyaatan mootummaa federaalaa biratti fudhatamuu dhabuun marii nageenyaa jedhameef gufuu ta'uu akka danda'u ibsanii jiru. Jalqaba bara 2022 pirezidaantiin mootummaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el turtii BBC waliin taasisaniin mootummaa federaalaa wajjin karaa naannawaatiin mari'ataa jirra jechuun dubbatanii turan. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya Difannoolee wayitaawaa nuti saatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.